yaaddoodhaan dhumte jechuudha. Amma gaafa deemtu gaafuma barartu jaalallee ishii faana jechuudha. Jaalalleedha baay'isawee faana waan isheen raawwattee deemte. Amma otoo achi hin gahin yaaddoon kan mataa ishii qiwqiw gochuutti ka'e jechuudha. Eessatti? Eerpoortii keessatti. Nagaan sinii baatu kabajamtoota hordoftoota kiyya. Akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Egaa waan mucayyoon kun haasoftu dhageessaniittu waan mudannoodha jettee haasofte. Dhaloonni biraarraa baradhaayyuu akkasis hin godhinaa waan si mudatu hin beekamu jetteetu eerpoortii keessa gaafa hin jiru gara biyya Arabaa deemaa osoo hin jiruuti. Amma yeroo sa'aatiin ga'utti namni tattaa'etu eegamamti. Xiyyaara amma sa'aatiin isaas waamutti hin teessu eerpoortii keessa beektu hundi keessanuu. Ammatu akkasitti teenyuuti jettee mucayyooni baay'ee sodaattee rifattee kusus jetteetu namarraa hiikte qofaa teessii jette. Naan achi warri kaan wal faana odeessuu maal jedhu ati isa deemtaa iddoo kam deemtaa miraama jedhanii oduu odeessuu hin jiramti eerpoortii keessatti. Hin odeessuu isheen garuu ximmisin jettu sim jette boorsaa ishee qabattee akka goom'itee teessii jenna jette. Achi dhaqeen maaliif hin haasoftu maal taate maal si mudate rakkoo hin jiraannaan maal godha rakkoo yoo jiraate si maal gootaa jetteen jechuun waan si gargaaru yoo jiraate akkuma hiriyaa keetti akkuma obboleetti keetti yeroo akkas qofaa baatu sanuu deemaa artamtiiyyuu gara biyya namaa deemaa artamtii maanni jennaan ittimte. Maayetteeni ani duraanii qoricha as keessa isa kaawwatan isa kana as keessa kaawwatan sanaa faamilii pilaaningii jechuudha qoricha da'umsa ittisuu kaawwadheen ture jette. Garuu hiriyyummaadhumaan jirra malee gaa'ila hin godhanne jette. Hiriyyummaadhumaan jirra jette isheettiin. Achi booda piroosesiin godhumeetu viizaan naa dhufnaanii ka'ee qorichicha of keessaa baasee qoricha baadhee maal hojiin deema jedheeni wanti of keessaa baasee jette qorichicha. Achi booda iddoo inti isaa dhufan jette biyya isaatti dhufan jette jaartiin sin geggeessaa hamma gaafa hamma Finfinneetti amma achitti immoo si geggeessuun qaba jedhee biyyaana wajjin dhufee jette. Achi booda hamma achitti sin geggeessa jedhee jetteen ishee faana dhufee Finfinnee faana dhufee faana bulee jechuudha. Wajjin bulanii akkatti intalti naasoftu dhageessanidha. Naa isheen amma isa booda gaafa amma dhuftee eerpoortii keessa seentu waa isaa yaaddesse. Naa maali dhareenaan akkasitti wajjin bulleetu qoricha of keessaa baaseera ulfaa'uu hin danda'ayyuu kan na dhiphise kanadha. Amma yoo nan ulfaa yoo ta'e ulfi yoo hin taate inni kun baay'ee na yaaddessaa jira jetti. Jennaan isheen kun homaayyuu jette xuruudha. Akka maatsanii sanaattidha ittiin isheen immoo deebisheen deebiste. Akka gadameessa sanaatti ittiin ani hin beeku garuu ittiin ani hin beeku garuu akka gadameessa sanaatti. Tokko al takkaadhaan kan qabatu jira tokko immoo kan turus jira ani hin beeku maalumaafuu yaadda'inati erga ta'eeramti bakka yaadda'iniin jedheeni jette. Innaa rakkisaadha bara baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee dogoggora akkasii hin uumama bara. Amma shamarran baay'een jechuudha waan akkasii geggeessuun kun jira. Abbaa manaas haa ta'u jaalallees haa ta'u guyyaa sana gaafa geggeessu sana wal faana hin bulu. Garuu baay'een isaanii akkuma ishee kana jechuudha akkuma ishee kana cal jedhanii mafaana bulanii deemu. Baay'een isaanii immoo hin fayyadamu. Warra fayyadamullee wayya jechuudha bara amma tokko. Silaa wajjin ciistee silaa wajjin intineettee amma warra fayyadamillee wayya. Warra ganaachi ga'ee rakkoo ofirratti fidee ijoollee baay'anii achi ga'anii warri deebi'an jiru barbaachisaa. Ji'a sadii booda fa'a ulfi keessatti argamee ijoolleen galan jiru. Warri kaan immoo qaama ji'a 7 ji'a 8tti turanii deebi'anii warri galanii dhirsa isaanii biratti da'an jiru. Warra dhirsa fa'aa qaban jechuudha. Naa wantichi baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha. Tokkoffaa jaarsa iyyuu qabaadhu. Okay, jaarsa yoo qabaatte iyyuu rakkoon qabu garuu atammatti yeroo ijoollee deessu miti
ijoollee da'uuf miti kanatti baate. Ofii kee rakkattee jirta. Baay'ee maallaqni si barbaachisee jennaan asii achi deemaa jirta. Amma gidduu kanatti dogoggora kanaan daa'imni garaa kee keessatti yoo uumame immoo dhuftee deessaa laalla rakkina maadha jechuudha. Baay'ee rakkattaa jechuudha. Hojjechuudhaa dhaqxee ilmoo garaa keessa siyaafee fiddee dhuftee odeessee ilmoo masara guddisuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Rakkina sanarratti ilmoo fiddee immoo ganaa lola. Jaarsa kee faana wal loltaa rakkinni wal si lolchiisaa ammallee ganaa mucaanii jabaatu malee mooddoo biraallee deemuu hin dandeessu. Kanaafuu shamarran keessattuu dhiira maalsa dhibee dhiirri yaadatus of eeggannoon isin biradha. Of eeggannoon baay'ee isin biradha jechuudha. Annama muraasa wayii nama beeka waan akkana kan isaan mudatee dhufanii galanii baay'een jijjiiru jechuudha. Kanaaf shamarri immoo bakka waan mateetu karaatti ishee hambisa bakka waan mateetti amma mucattiin kun amma gaafa jiiniis tokko dhufee amma gaafa laguun isheetti dhufutti dhugaa waaqa yaaddoo ajaa'ibaatiin kan isheen jirtu jechuudha. Yaaddoodhaan hin yaaddofti osoma qilleensi itti jijjiiramee haalli qilleensaallee yeroo achi dhaqxutti jijjiiramee marsaan laguu xinnoo achi siqeellee bakka ulfaan ta'ettee dhaabataa bulte jechuudha. Hirriba malee bulte jechuudha. Furmaanni koo maali jetti? Argitani kunis jira barna hamma gaafa guyyaa sana argitutti baay'ee waan dhiphattuuf hirriballee waan dhabduuf bakka si dhiphisa si dabbara hin ta'amoo hin ta'u jettee yaaddoo keessa galtaa of jaalattee illee hojjettu mana nama hin bobbokoo talafumaa kaatee kanaafuu dursanii of eeggachuu wayyaan jedha. Rabbi sinaa eegu maalumaaf warra ganaa deemu warri dhaqxanillee already dhaqxaniittu. Jigeessaniittu warra ganaa deddeemu tokko fi mudannoon kun moonduma keessaniif iyyuu barumsaadha. Intineettee fayyada amma warra fayyadamillee warra ganaa achi ga'ee rakkoo ofirratti fidee ijoollee baay'anii achi ga'anii warri deebi'an jiru barbaachisaa. Ji'a sadii booda fa'a ulfi keessatti argamee ijoolleen galan jiru. Warri kaan immoo qaama ji'a 7 ji'a 8tti turanii deebi'anii warri galanii dhirsa isaanii biratti da'an jiru. Warra dhirsa fa'aa qaban jechuudha. Wantichi baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha. Tokkoffaayi jaarsa iyyuu qabaadhu. Okay, jaarsa iyyuu qabaatte iyyuu rakkoon qabu garuu atammatti yerooti ijoollee deessuu miti ijoollee da'uuf miti kanatti baate. Ofii kee rakkattee jirta. Baay'ee maallaqni si barbaachisee jennaan asii achi deemaa jirta. Amma gidduu kanatti dogoggora kanaan daa'imni garaa kee keessatti yoo uumame immoo dhuftee deessaa laalla rakkina maadha jechuudha. Baay'ee rakkattaa jechuudha. Hojjechuudhaa dhaqxee ilmoo garaa keessa siyaafee fiddee dhuftee odeessee ilmoo masara guddisuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Rakkina sanarratti ilmoo fiddee immoo ganaa lola. Jaarsa kee faana wal loltaa rakkinni wal si lolchiisaa ammallee ganaa mucaanii jabaatu malee mooddoo biraallee deemuu hin dandeessu. Kanaafuu